qorannaa macaafa qulqulluu guyyaa wiixataa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 haga 53 yookaan kan torbaan darbe addaan kunnee turre itti fufnee xumurraa jechuudha. Kanaafuu sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu kenna jalqabna. Paaster kadhadhu itti nu seensisi. Yaa Waaqayyoo Abbaa keenya, Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa dandeettu Gooftaa keenya. Yesus maqaan kee gimbii jaba jedha jechi kee. Yaa Waaqayyo Gooftaa, maqaa kee qabannee fuula kan kee afur dhufneerra. Maqaa Yesus Kiristootiin sa'aatii kana garaacha keenyatti argamii, isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e, isa yaa Waaqayyo Gooftaa boqonnaa namaa laatu sagalee kee waliin ilaalla. Maqaa Yesus Kiristootiin garaacha keenyatti argamii, Gooftaa karaa addaatiin hafuura qulqulluun ati nu barsiisi. Waan kana gootuutis ulfaadha. Isa baranneen immoo akka jiraan, isa dubbifanneen akka jiraan, isa yaa Waaqayyo Gooftaa kan wal jala qabnee ilaalluun akka tarkaanfan maqaa Yesus Kiristootiin ati nu qarqaari. Gooftaa galanni siif haa ta'u, ati nu waliin ta'e maqaa Yesuutiin. Ameen. Ayyee lakkoofsa 37 irraa mata dureen kan jiru mata duree 3. Lakkoofsa 37 haga 44 dubbisiiti irratti dubbadhu. Mata duree lamaan yaa bishaan jiraataa jedhuu fi waa'ee Yesuus irratti gargar ba'uu namootaa jedhu lamaan irratti dubbisii irratti dubbadhu. Maqaa Yesus Kiristootiin dubbisaa akkana jedha sagalee Waaqayyo. Guyyaan dhumaa ayyaanichaa guyyoota san hundumaa irraa caalaa guddaa ture. Guyyaa sanitti Yesus ka'ee dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate ayyaana bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqaa jedhe. Inni dubbiin kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amananiif fudhachuuf jiranii dubbate. Inni iddoo ulfinna isaatitti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture. Warri dubbii kana dhagaan keessaa jireenyi tokko namichi kun dhuguma raajicha jedhan. Warri kaan immoo inni Kiristoos jedhan. Warri kaan garuu Kiristoos Galiilaadhaa dhufa. Macaafichi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetlehemitti ganda Daawit akka dhufu hin dubbanne ree jedhaniin. Namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an. Isaan keessaa kan isa qabu barbaadan garuu namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne jedha. Asirratti maal jedha akkuma dura lakkoofsa yoo qaabanne gara duubaa boqonnaa 7 nu deebisa. Jahan nu deebisa. Yoo lakkoofsa 35 dhatte maal yommus Yesus ani buddeena jireenyaa ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'us kan anatti amanus matumaa hin dheebotu jecha. Waa'ee dheebuu bishaanii kun waa'ee hafuura qulqulluu dubbata. Inni gadi buusee hiikkaallee kenneeraaf. Maaliifi gooftaa Yesus Kiristoos isaan waliin yeroo jirutti hafuurri qulqulluun gad hin dhiifamne.
afurri qulqulluuni akkuma gana boqonnaa 17 irratti yoo dubbifanne 14 irratti ani hin deemaa hafuura qulqulluu isiniif dhiisaa jedhe sanis jedhaa dubbataa ture jecha. Innaa amma olmo amma wanti hafuura qulqulluu innuu mataan isaa hafuura qulqulluu. Bira jira gaafa inni bira hin jirre immoo hafuurri qulqulluun ila kiliirima dubbataa ture. Guyyaa dhumaa jedhe ayyaanicha guyyaa isa guyyaa san hundumaa irra caalaa guddaa ture jedhe. Guyyaa sanitti Yesuus ka'ee dhaabate sagalee isaa ol fudhate. Amma maaliidha asirratti ayyaanni kun argitee itti amananii ayyaanni kun isaan ayyaana kenna jedhanii waaqeffatani. Innaa Yesuus Kiristoosu garaacha isaa ka jiru ayyaana innu matammaan isaa jecha. Innaa guddaa jedhaa yeroo ayyaana isaanii jedhaa ka deemu kuni ka ayyaana san caalu akka jiru iddoo sanii ka argamu jecha. Innaa kanaaf wal bira qabaa guddaa ayyaanicha isaanii yeroo sagantaa isaanii baay'ee yeroo ayyaanicha yeroo sagantachaa akkuma amma yeroo teennee leesse irreecha haa jennu wantoota gargaraa haa jennu namoonni baay'ee wal gaan waa sababaa itti wal gaaniif wayitu jiraacha. Garuu ka isaan hundumaa caluu iddoo sanitti argama yeroo kana. Isaan ka ayyaaneffatan isaan ka wal gaaniif ka biraati. Garuu odeeffannoo taate namni hagaan argamu argitee iddoo dhugaa allee umallee iddoo dhugaatitti namni waan dhugaa irratti argama. Innaa kanaaf isaan bakka walgaan kanatti argama. Inni amma waa'ee bishaanii kana jedhu waa hafuura qulqulluu dubbata. Asirratti maal jedhe gara biraatitti namni jiraatuuf bishaan nama barbaachisa. Nyaata nama barbaachisa. Kanaaf nyaanni keenya sagalee waaqayyooti. Kana sagalee waaqayyoo akkuma jedhu namni waan nyaatu qofa hin jiraatu jedha isin dura yeroo isa qoraa ture jecha seexantichi. Innaa kana bishaan immoo hafuura qulqulluudha. Innaa kanaaf asirratti wantoota kanneen lafa kaayee wanti deemuuf guyyaa dhumaa ayyaanicha guyyaa san hundumaa irra caalu guddaa ture. Guyyaa san Yesuus ka'ee dhaabate sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus jedhe. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu jedhe. Miknyaatuun yoo amante hafuurri qulqulluun si keessa hin buufataa jecha. Namni wal bira qabee deema argite amantiillee jaluma kaa'ee namni anatti amanu jedhe. Argite na kana jecha namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate ayyaana bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee kunoo ilahii keera nu argite ammasirra 39 irratti. Inni dubbii kana bishaan jiraataa jedhama. Ayyaana doontaan yaa'an bishaan jiraataa. Yaa'an bishaan dhiifama tasfaa'ee dhugaa keeti. Yaa'an bishaan jiraataa garaa isaa keessa hin burqaa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbatee jedhe. Fudhachuuf jiraniif yoo itti amante in fudhattaa jecha. Fudhachuuf laal asirratti isa warri inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfinnaa isatti waan ol hin fudhataminiif laal hin fudhatamne argitam. Inni iddoo ulfinna isatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture jedhe. Amma mataan isaatu isaan bira jira. Isa dhufuuf jiru, isa nuuf dhiisuuf jiru,
kana dubbataara amma matama isaattu jira inni gaafa ol fudhatame hafuurri qulqulluun immoo nu biratti hafa hafuurri qulqulluun sun immoo maalidha kadheebote kabeela akkuma jedhe san anarraa dhugu yoo anatti amanani kananarraa argatanii jedha innaa kana nuu hiikeera beektaa gasiiqee waa'ee hafuura qulqulluullee hiikee gasiiqee immoo amma gad hin dhiifamnee inni ol hin fudhatamnee jedhee lafa kaaye innaa kiliirii godhee lafa kaaye jecha gara biraatitti immoo lakkoofsa 40 irra yoo gadhandhe waa'ee Yesuus irratti gargar ba'uu namoonni akkam gargar ba'anii jecha amma maalidha akkuma hadhaa ammallee ta'anii namoonni gariin gaafiitti ta'eera hadhumaayyuu wanti gooftaa Yesuus Kiristoos kana jecha Waaqayyo warra waanni barbaade warra waanni akka anaafsii kana Waaqayyo iddoo biraatti hadha gariin dhalli keenya maatiin keenya firri keenya raasaa ta'e kun nabiyyi jedhe kun argitee wantoota gargaraa jedha kun nama jedhe kun nabiyyi jedhe inna kun immoo inni hinduuneeyyuu jedhe argitee waan biraattu kabiraattu wannoo ta'e malee akkamitti du'ee ka'a nama inni hinduuneeyyuu hin fudhatamee jedhe wantoota baay'ee dubbataa jecha warri isatti namanne akkasuma asirratti illee maal dubbata warri dubbii kana dhagaan keessaa jedhe keessaa jarreen tokko namichi kun dhuguma raajicha jedhani warri kaan immoo inni Kiristoos jedhani ila namichi kun dhuguma raajicha jedhan warri kaan immoo inni Kiristoos jedhan warri kaan garuu Kiristoos Galiilaadhaa dhufe jedhanii gaafii gaafatan macaafni Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetlehem ganda Daawititti akka dhufu hin dubbanne ree jedhaniin namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an isaan keessaa kan isaan qabu barbaadan kan isaan qabu barbaadan garuu namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne amma maalidha asirratti isaanu walitti bu'aniira kun raajiidha kun Kiristoos jedha kun immoo argitee inni bakka kana dhalate maali jedha wantoota gargaraadha asitti maaliif ittillee kaggamu jira harkumaan isa tuqullee kayaadu jira jecha garuu isa qabuu hin dandeenye maaliif jechuu barbaadu wanti asirra dubbataaru kuni jarri nu waliin galle eenyu akka ta'e mamii keessa jira marti isaatu kanaaf isa jedhee itti deemuufillee isaa mitillee jedhee yookaan tarkaanfii itti fudhatuufillee walii hin galle jarri yaanni isaanii tokkoo miti yaanni isaanii gargaraacha garuu isa kanallee jedhanii argitee adda baasuullee yookiin isa kanallee jedhanii qabuullee yookiin wantuma takka illee hin goone jedha maaliif waan tokko ka godhuu dandeettu tokkoffaa itti walii galuu qabda waan san yoo itti walii hin galle atuyyuu waan san irratti tarkaanfiin fudhattu jecha walii galtee hin qaban iddoo kanatti gaafii keessa kunis kaan dhiyeessa kun raajiidha kun Kiristoos jedha kun immoo maal jedha Kiristoos immoo Galiilaa Kiristoos Galiilaadhaa dhufa jedha kun maal sanyii Daawit maal jedha waliyyuu hin galle jarri asirratti waliyyuu hin galle qabuullee yookiin waa godhullee hin dandeenye haadhallee namnummaan biyya lafaa kun yoo waa wayii murteessu yoo waan san walii hin galle taate murteessee hin danda'u peejii tokkorra hin jiran jar kanaaf homaa godhanii hin danda'an yoo peejii tokkorra jiraatte garuu waan feete gootaacha kanuma jechuu barbaada. Dubbii gaarii dubbattee asirratti anillee wanti dabalu baay'ee miti garuu anila amma bakkatti amma 37 haga 39 tanarratti
akkuma gaafiititti barreeffadhe tokkoffaan maali jedhee yaa'aan bishaan jiraataa namni dheebote Yesuus biraa dhugu kun maali isa jedhu amshuur atillee reef ibsaa turte wanti irra deebineet akka namaaf ifa ta'uu fi dubbachuu hin dandeenya maqaa dhoofnee jechuudha. So yaa'aan bishaan jiraataa inni namni dheebote Yesuus biraa dhugu kun maali? Gaafii si gaafataa. Oh, yaa'aan bishaan jiraataan. Yaa'aan bishaan jiraataan inni namni dheebote Yesuus biraa dhufu fayyu argite amma fakkeenyaaf yoo isatti amantu amma yaa'aan kun hafuura qulqullu. Bakka isuma dhiisi bakka. Maaliif isa clear Bible study namoonni wantoota biraatiin adda godhu nu amma argite sibkati illee miti barsiisu illee miti asumarratti barachu wal gaafataallee barachu. So hafuura qulqulluudha inni. So yaa'aa bishaan jiraataa kan akkamitti fudhannaree Yesuus biraa? Isatti amanu kaa yoo isatti amanne fudhatuu hin dandeettu. Inni lafa kaa'eera. Deebiin amanuudha jechuudha. Yaa. Okay. Ammallee burqaa yaa'aa bishaan jiraataa kana maddi isaa eessa? Maddi isaa Kiristoos hin bira maal tasfaa yakkamu. Maddi isaa Waaqa bira. Achirratti waan jedhetu jira. Akkas jedha. Inni iddoo ulfinaa isaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluu ammayyuu hin kennamne jedha. So bakkeen inni maddu iddoo ulfinaa isaa bira jira jechuudha. Maddi akka kunoo boolla bishaanii dubartittiidhaan jedhu isa argite? Akkasuma boolli bishaanii jechuudha. Boolli bishaanii burqaa yaa'aa bishaan kanaa eessa otoo jedhamee iddoo ulfinaa Kiristoosiiti jechuudha bakka gabamu. Yookaan iddoo macaafa mul'ataa boqonnaa 22 lakkoofsa 1-5 waa'ee laga akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyo biraa teessoo hoolichaa jalaa burqu jedhu sanii inni amma kana dubbataa jechuudha. So taanuma argitee amma asitti maal jechuu barbaada? Dubbiin jirtu yaa'aa bishaan jiraataa hafuura qulqulluu yoo ta'e akkaataan itti fudhannu Kiristoos amanuu yoo ta'e bakkeen isa waraabbannu iddoo ulfinaa Yesuus Kiristoos yoo ta'e maal nutti maara kun amma jechuudha. Karansiin keenna kan jireenya burqaa jireenyaa kanaaf wanta ta'u wayii ittiin bitannu amantii keenna. Burqaa jireenyaa kana iddoo ulfinaa Yesuus Kiristoos iddoo ulfinaa Waaqayyoo biratti argamuudhaan argitee cal jennee fageenya teennee hawwuun haa dhufu jedhama as ila waan jedhu. Gara koo haa dhufu haa dhugus jedha. Cal jedhee haa dhuguun jenna haa dhufu jedha. Amma dubbii haa dhufu jettu argitee. Fageenya irra teennee hawwuu yaaduu odoon taane iddoo ulfinaa Waaqayyoo san biratti argamuudha bakka dubbiin. So yaa'aa bishaan jireenyaa kun hafuura qulqulluu yoo ta'e maddi isaa iddoo ulfinaa Yesuus Kiristoos yoo ta'e kan ittiin bitannu kan ittiin fudhannu kan ittiin argannu Isaayyaas 40 irratti koottaa warra dheebottan wayinii dhugaa daadhii dhugaa odoo gatii ittiin baasin akkuma jiru sani dhadhee kan gatii odoo ittiin baasun irraa waraabban amantii kennaan odoo ka gatii itti baasu hin ta'e hiyyeessonni waaqatti hiyyeessonni dhuman isla badan iyyuu bakka sun sanuma jechuu barbaada achumatti. Inni 40 haga 44 dubbiin akkuma ati jette argitee waa'ee Yesuus irratti gargar ba'uu namoota amma yeroo baay'ee macaafni afaan Oromoo wanti natti mata duree yoo laalte ibsa guutuu si ta'a. Yaadaan gargar ba'uuni gooftaan kan keeyyuu kam akka ta'e gaaffii dhibba mataa keessa si uumutu dhufa. Warroonni amma amantii kiristaanaa geggeessan kunniin yaadaan baay'een gargar ba'aniiran. Taadaa warri alaa dhufee Kiristoositti amanuuf fageenyarraa lallaba Kiristoosii ragaa ba'uu Kiristoosii kanneen dhaggeeffatu akkamitti gooftaan Yesuus Kiristoos kanaa jedhee isa fudhachuu danda'e. Siigalee Kiristinnaan bakka dhibba qoodamteerti tammaan jirtullee namoonni mataa isaaniitiin dhuunfaadhaan yaadaan gargar ba'aniiranii namni dur alaa dhufu alaa fageenyarraa Kiristoosii kunii maali jedhee gara isaa dhufu kun tokko namichi fooniin gargar qoodame sunillee yaada namichaa gargar qoodaa. Waldaan yaadaan gargar qoodamtellee yaada namichaa gargar qoodaa. Waldaan takka achi teettee Yesuus Kiristoositti imeejii biraatiin mul'ifti. Ta biraa akkasii mul'ifti. Kamtu kamiin konfiyuuzhinii waa itti uumuuf ammas dhaabatanii maal jedhaa turan argitee? Warri dubbii kana dhagahan jedha amma waa'ee dhaga'uuti.
argitee dura waa'ee Kiristoosiin dhageettaa amantiin dhaga'uun dhufa akkuma jedhu Roomaa 10:17 irratti hin dhageettaa erga dhageette isa barbaada deemtamu. Barbaada erga yoo deemtu warri kana dhagaan maal jedharee dhagaan keessaa jarreen tokko namichi kun dhuguma raajiidha jedhan. Amma dhuguma raajiidha wanti jedhaniif hojii isaa ilaalaniiti. Milikkita arganii, dinqii arganii, daawwazee bakka. Miknaatum dinqii fi milikkinni warroonni namanni amananiif jedha beektaa kitaaba irratti illee. So amma warri kaan ammoo maal jedhan inni Kiristoosii jedhan amma Kiristoos maqaan amma argitee gaaffii kun inni Phexrosiin fagaafatu namoonni maal naan jedhanii isinoo maal naan jettanii isii jettu san argitee ittuma dhiyaatar kuni dinqiif milikkita arganiiti raajiidha jedhan because kakuu moofaa keessa raajonni baay'een dinqiif milikkita hojjetaniidhan. Therefore isaan amma akkami fudhataaran raajotuma tokkiin keessaa isuma wayitii jedhaara nama. Isaan kun maal jedhan lakki kuni Kiristoos amma Kiristoos kuni isa muudame isa dibame isa masihii jedhamee kaafamu akka ta'e warra durirraa qalbifatee beekuu warra eeggataa ture inni kun Kiristoosii jedhaniiran amma warri kun maal haga tokko addaan baafachuu yaalaniirani jechuudha. Isaan kaan ammoo maal jedhan Kiristoos galiidhaadhaa dhufaa jedhan gaaffii isaan kaasan maaliif Kiristoos eessaa akka dhufullee kitaabni kaa'eera Yerusaalemii akka dhufu. Kiristoos amma Yerusaalemii beejaroota baqatee Galiilaa keessa deemee dinqii hojjetaara malee achiyyuu miti dhugaa isaanii tan malee Kiristoos Galiilaadhaa dhufaa jedhan amma gaaffii tana see maaliif na fakkaata wanti naa hubadhu tokko warroonni manneen amantii dhaabbata gurguddaa amma addunyaa irra beekaman tokko amma fakkeenyaaf Kaatolikii fi Ortodoksiin jiranii Protestaantii illee haa ta'u by that level yoo bakka hidhattee manneen didiqqoon takkii wayii wanta dinqii Kiristoos mul'ifte Kiristoos asitti akkamitti mul'ate achitti kan mul'anne waa'een Kiristoos hojiin Kiristoos asitti akkamitti hojjate achitti kan hojjanne gariin ammoo maqaa sabaatiin adda adda qoodee naannoo kanatti kan hojjanne akkamitti asitti hojjatee itti gaafii of keessu kun ilaalcha namaati ilaalcha fooniiti ilaalcha baay'ee gadi bu'aadha kun. Kana jechuun maal jechuudha Kiristoosiin fiizikaalii iddoo kennanii fi barbaadu jechuudha. Kiristoosiin fiizikaalii iddoo kennanii fi barbaaduudhaan hin argannu. Kiristoosiin hafuuraan akka argannu adda baasnee nutti himaara. Inni kun ammoo maal jedha waa'ee qabuu isaati. Jennaan macaafichi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetlehem ganda Daawitii akka dhufu hin dubbanneere isaanuu kaa'anii argite amma kasaa Galiilaadhaa dhufaare kana mandaranni dhufuu kaa'ame san qabatanii tamma isaan illee dhugaa qaban by the way wanta itti hidhama wayitu jira. So jedhan namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an jedha amma yaadaan gargar ba'uu kanatu gaaffii garaagaraa uumee confusionii uumee amantii dhoorguu uumee Yesuus Kiristoos kam akka ta'e addaan baafachuun dhufee ammallee akkuma duratti maal jette bara ammaa kana maal jette gaaffiin baay'een namatti uumameera kun raajii kun maali jedha kun akkas jedha that was the reason yaadaan gargar ba'uuni jalqabni yaadaan gargar ba'u maali warroonni waa'ee Kiristoos ragaa ba'uuf waamaman yaada garaagaraa qabatanii ka'uudha jalqabni duruma maal jedhani ilaalcha yaada kaayyoo karoora mudhata adda addaa qabatanii kaan mudhanni takkattiin sun by the way mudhata Yohaannis kan jedhu mudhata Yohaannis hin jedhu yoo dubbisteerta ta'e mudhata Yesuus Kiristoos kan Yohaannis caafe jedha. Mudhanni nu qabannee deemnu mudhata kennam that's the first thing you need to know. Mudhanni nu qabannee deemar mudhata Kiristoosiiti kan inni nutti kenne. So mudhata nu kennameen biratti mudhata biraa qabannee ka'uu gaafi yaalle namallee konfiizigoon ofiillee karaarra bannaa jechuudha. Yaa ila maasi fakkaata argitee harkaan qabuu barbaadanii jedhaa miti. Qabuu barbaadanii garuu qabuu hin dandeenye jedha. Amma warri kun ila akkuma gara duraa yoo duuba deebinee laalle maal godhaa turan ajjeesuuf yaadaa turanii miti. Warri qabuu yaadu sun isa jiraachisuuf miti isa balleessuuf. Na maaliifi ila duuba deebitee ilaalte lakkoofsa 19 irratti maal Museen seera isiniif kenneeraa miti isin keessaas tokkollee seericha hin eegne egaa maaliif ana ajjeesuu barbaadure harkaan qabuun isaanii suni yaa amma isaan maaliif waan argitee wanti wannoo wayitu hin jiru
Inna tokko qabuullee hin danda'an. Argitee maaliif foon uffatee isaan hedduu ture malee waaqa inni. Kabira ammoo maalidha? Asirratti harkaan qabuun suni deebi'anii warri isa ari'ullee warri isa faanaa isaa wannoo deemullee jira jecha. Waliyyuu hin galle jarru tokkooyyuu walii hin galle yaada kanarrattu. Waa wayii ka gootu waan tokko ila karaa lama laal. Jiraachisuufillee qabi, ajjeesuufillee qabi. Yoo walii galte yaada tokkorratti peejii tokkorra yoo dhatte waan san jiraachisuufillee itti dhatte. Yookaan immoo ajjeesuufillee itti dhatte yookiin ati eenyu jettee harkaan qabuufillee itti dhatte walii jarruu waliin galle mataan isaanii. Kanaaf maaltu na dhibee wantoota gargaraati jecha qabuu hin dandeenyedha harkaan. Maaliifi isaan kun yeroo baay'ee Yahudoonni maaliif barbaadanii ajjeesuu barbaadan jedhaa miti irra duubarratti. Naa kanaaf jedha argitee ufiiyyuu waliin galle argitee harkaan qabuun sun amma argitee yookaan isa ajjeesuuf yookaan immoo harkaan qabuun sun argitee just waliin galle jar waa waliin galiniif waa wayitu isa godhuu hin danda'a. Just waliin galle isuma birallee dhaqanii dhaabatanii ati eenyullee jechuun yoo peejii tokkorra jiraatu. Yaa kanaaf kana mul'isa. Okay. Yaa amma yaadaan gargar ba'uun sunillee amma tokkollee wanti dabalataa amma naa dhufe maalidha? Dhugaan waa'ee Kiristoosiif ba'ame yaada tokkicharra dhaabata jedha. Yaada tokkorra dhaabata. Innillee fannoodha. Waa'een Kiristoosii dhugaan namni ba'u fannoodha. Fannoo irraa wanta adda ta'e namni lallabu yoo jiraate lallaba kee keessaa fannoo yoo dhabame argitee dhugaa mul'ata waa'ee Kiristoosii jalqaba nuu kennee dhugaa baamu sanii irraa yaada yookaan mul'ata biraa qabattee ka'uu mul'isaa jechuudha. Wanti fannoo irraa adda ba'e jechuudha. Kanuma isa itti aanu wanti itti dabaltee hin jirre isa itti aanu dabarsee dubbisaani. Illa waa'ee mul'ataa kana maal akka ta'e beektaa? Amma illee dubbadhe. Gaaf tokkollee lallabeera waa'ee mul'ataa kana. Yeah. Namni tokko waa'ee lama wayii dubbadhe gaaf san wanti lama waa'ee lamarratti maaliifi tokko waa'ee ilaalchaati tokko waa'ee murteeffannaati murtii qabaatu. Ilaalcha jalatti waan tokko ilaalcha yoo qabaanneef tokkoffaa mul'ata jedhee fudhe hin qabadha. Inna mul'anni sun immoo maal jedhaa kennaa miti. Mul'ata kana maali waaqayyotu mootummaa isaatiif jecha ana keessa kaa'e si keessa kaa'e. No meeshaa waaqayyooti. Waaqayyo mul'ata kana maal godhaa fidee nu keessa kaa'e. Gaafa nu keessa kaa'e waa'ee maaliitiif waa'ee kiyyaa fi miti mul'ata kana keessa kaa'e. Waa'ee mootummaa waaqayyooti. Namni tokkooyyuu mul'ata hin qabu. Yep. Let's say yaada karoora kaa'uu baafatu hin qabdu. Mul'ata waa'ee wangeelaa irratti ati mul'ata amma namni yeroo baay'ee maal jedha? Mul'ata qabaa jedha. Yeah. Yeah? Yeah. Raayyaa allinyila. Yeah. Akka tishoodan. Mul'aticha waaqayyotu fidee si keessa kaa'a. Yes, mul'atichi si keessa hin jiraatu. Garuu mul'atichi sun maali? Waaqayyo maaliif waa'ee mootummaa isaatiif jedhee si keessa kaa'a. Namni mul'anni namaa hin jiru. Waaqayyo mul'ata namni mul'ata ofiitiin akka ka'u hin kennineef. Garuu in eebjata. Eebjachuu fi mul'achuun garagara. Namni waan eebjatu, waan yaada garaa foonii isaa keessatti yaadee akkanumatti ani amma wantoota tokko baay'ee yaada, waa godhuu yaada beektaa. Wanta godhu san illee yoo barreesse daas naammaa irraa'ii miti sun mul'ataa miti. Sun yaada kiyya, fedhii kiyya. Yaadee fedhee karoora itti baafadhee barreeffadhee namatti himaara malee mul'ataa miti kun. Mul'anni ka waaqaati. Mul'atni waaqaa ammoo nu harka jira caafamee. Isa caafamee nu harka jiru sanirra dhaabannee yoo deemne yaadichas
ilaalchichas karoorichas qajeelfannee galma lamni hin yaada kan galma geessu eenyudha waaqaamti isatu ta'a jechuudha gabaabumatti kanuma. Eebjuun bifa sadii jedha. Tokko waaqarraa. Tokko dadhabbii fooniirra. Tokko isa guyyaa adaarra. Inna kanaaf karaa biraatitti maali amma fakkeenyaaf jechuun waa'ee mul'ataa kana yoo jennu Waaqayyo fidee mul'aticha si keessa gaafa kaa'e si keessa kaa'e waan mul'atichi keetii miti kaati beektu Waaqayyo si keessa kaa'e ati Yesuus nama fayyisaa jedhettiin ati kas keessa kaa'e maal hin fayyisa waa'ee fayyinnaa san yookiin ati gufuu hin ta'in karaa danda'ame hundumaan fakkeenya ta'e gaafa biraa maali ka ija godhachiisu Waaqayyo si miti. Ka hojjetu isa ati maali facaasi bakka maali wanti ati facaaftu sun ingirdaada waliin hin facaasin akkuma si kennameen waan si kenname san facaasi akka margu akka wantoonni garagaraa hin nyaanne ka godhu Waaqayyo. Okay. 45 haga dhumaa dubbisa mata duree isaa amanuu diduu warra aboo qabaniidha. Maqaa Yesuusiin dubbisa akkas jedha. Naa'onni warri Yesuusitti ergaman gara luboota warra angafootaatti gara warra fariisotaattis hin deebi'an. Isaan immoo maaliif Yesuusin hin dhiyeessine jedhanii naa'ota hin gaafatan. Naa'onnis akka namicha kanaatti takkaa namni dubbatee hin beeku jedhanii deebisaniif. Kanarratti warri fariisotaa isinumayyuu karaa irraa isin kaachise warra aboo qaban keessaa yookiis warra fariisotaa keessaa tokkoyyuu isatti amaneeraaree jarattii seera Museedhaan kenname hin beekne kana duwwaadha isaan immoo abaaramoodha jedhaniin. Niqoodimoos inni duraan gara Yesuus dhaqee immoo warra fariisotaa sana keessaa tokko ture. Inni yommus seerri keenya afaan isaa irraa utuu hin dhaga'in waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti hin farachiisaa isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii atis immoo nama Galiilaatii macaaficha qoriitii ilaali. Galiilaadhaa raajiin hin ka'u jedhaniin. Kana booddee hundumti isaanii gara mana isaaniitti galanii jedha. Jalqaba irraa qabne yoo ilaalle argitee warri aboo qaban kun eenyu yoo jenne fariisotaa fi Yahudoota warra seera barsiisanidha. Naa'oo jechuun isa Amaariffaan lolee jedhamu. Servant. Naa'oon hojjetaadha, gargaaraadha jechuudha. Oromiif dubartii fi garadi ka jedhamu dhiiraaf naa'oo jedhama. Okay. So akkuma garadi yoo jedhu isin manuma keessa hojjetti naa'oon ammoo ala keessa warroota mootii waliin warroota kun akka raajii Eeliyaas illee naa'oo qaba ture. Hojjetoota jechuun. Maaltu jira asitti jalqaba yaa warri aboo qaban kun eenyu yoo jedhame fariisota ta'uu argisiisa. Yookaan luboota warra hangafootaati amma warri aboo qaban kunniin. Yesuusin akka qabaniif naa'ota kana erganii turan isaan dura. Yesuusin hin qabne jarrin deebi'anii maaliif hin dhiyeessine jennaan akka namicha kanaatti namni dubbatu hin argamneeyyuu jennaan isinillee karaarraa isin gatee isinillee isin dogongorsee jedhanii ka'aniitiin namoonni silaa dogongore namoonni karaarraa kaacha'e eenyu fa'a akka ta'an itti himan warra seera Musee kana hin beekne warra seera Musee irra jiraataa hin turretu isaan sobamaara jedhanii ka'aniit isaanoo warra abaaramoodha jedhaaran. Isaanoo warra abaaramoodha jedhaaran. So jennaan Niqoodimoos argitee gaafa duraa halkan dhokatee itti dhaqee ture achiin durallee guyyaa inni barsiisu biruma dhaabatee ilaalaa ture amma immoo ifumatti xiqqeesseetuma jechuudha ifatti illee bahee mormoodon taane yaadichuma argitee isaanii walii galuu dhabuu isaa mul'ise. Seerri keenya maal jedhe seerri keenya afaan isaa irraa utuu hin dhaga'in
waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti hin farachiisaaree jedha. I think akka amma sirraa hubadhutti argitee akkuma dubbifattu waa baratta. Phiilaaxoos duratti illee Yesuus Kiristoos dhaqee Phiilaaxoos wanti gaafatee afaan isaatii onneedhaa tureef ragaan afaanuma keetirraa afaanuma biyya kanatti illee maal jedha yoo si qabani poolisoonni you have a right to remain silent. Your word, whatever you say, can and will be held against you. So, mirga sii kenna seerri biyya kanaa kun mirga hatum jettee deemu sii kenna. Waan fedhan yoo si gaafatan cadhisuu hin dandeettu. Maaliifi wanti ati dubbattu suni sitti against you kan sitti garagalee akka onniteetti sitti ragaa sitti fayyadamuu danda'aniif waan jedhe. So, innillee maal jedhan isaan namicharraa afaan isaa irraa odoo hin dhagahin hojjaa inni hojjetaa odoo hubatanii addaan hin baafatin seerri keenya hin farachiisaaree jennaan amma maal jedhan garagalanii isaanuu morman. Ati Galiilaadhaa dhufte Galiilaadhaa raajii eessaa dhufa duriyyoo akkanumaan ji'a amma isaa maali akkanumaan nu wajjin deemaarte malee ati bu'aayyuu hin qabdu. Argitee amma qoomoodhaani wanti kun kalaallamaaru qoomoodhaani iddoodhaani seeraani wanti qomoon deemu wanti seeraan deemu wanti iddoodhaan deemu kunniini ayyaana Kiristoosii bira dhiyaachuu nu dhoorga. Dhagaartaami wantoonni qomoon deemaman wantoonni qomoodhaan deemaniin wantoonni iddoodhaan deemaniin naannoodhaan deemaniin wantoonni ammoo argitee inni sadaffaan maali seeraan akka seera Museetitti yookaan keessumaayyuu akka kunoo Maatiyos keessatti natti fakkaata muka abboota keenyaa jedhaa Israa'eloonni itti fayyadaman akka aadaa fi safuu sabichaatti yookaan hawaasichaatti ittiin deemaniin kuni ayyaana Kiristoosiitti dhiyaachuu nu dhoorga. Maaliif? Seera Waaqayyo saba Israa'eliitti kenne keessaa seerri safuu tokko, seerri sirnaa tokko, seerri seerrataa tokko. Seera seerrataa jechuun isaan kaadhimate addatti jechuudha. Civil law jedhama. Seerri safuu ammoo safuu jechuun amalli koo kana. Ani akkana. Isinis akkana ta'a jechuudha. Leewwii 19 lamarra ani qulqulluudha. Isinis qulqulloota ta'aadha amman. Amma isaanoo isuma inni akkas jedhe saniyyuu maqaa isaa fudhatan malee hojii isaa fudhanne isaan. Amala isaan fudhanne. Maqaa isaatiin waamamanii saba Waaqayyoo jedhamanii sabni Waaqayyo illee baay'ee dinqii isaa irraan hojjeteera garuu isaan akkitti jiraataaran amala Waaqayyoo ka calaqqisuu odoo hin taane safuu Waaqayyoo ka calaqqisuu odoo hin taane safuu addaawee safuu badaa qabatanii dhufan. Inni biraa maali? Seera safuu seera sirni ammoo sirni illee jira. Akkaataan itti na waaqeffatan akkana dhee seera Lewwii keessa haala akkaataa itti waaqeffannaa addumaan seeraan kaayiraaf. So amma maal jedhaa asitti? Isaan maal jedhan? Tokko raajiin Galiilaadhaa hin ka'uu. Ati kana jechuun seera Musee illee yoo ta'e safuun ittiin beekamnu safuun sabni Waaqayyoo ittiin beekamu kana keessaa qooda hin qabdu as keessatti yaadan kenninii jedhaaraniin jechuudha. Garuu Niqoodimoos Kiristoosii waliin dubbii godheera. Mootummaa Waaqayyoo isaan dur lallabaa turanirraa adda kan ta'e mootummaa Waaqayyoo Kiristoos lallabu kanallee gaafatee waan fudhateera yoo itti amanullee dhabullee amma waa'ee cuuphaa fi waa'ee bishaanii waa'ee hafuuraa san erga itti hime bakka. Dubbii nama maal beektaa nu nama himu malee nama fudhachiisu miti nama keessa hojjechiisu miti. Himu tarii gaafa Kiristoos itti himerraa wantoonni Niqoodimoosin keessaa hojjetaara. Jijjiirameera namichi. Kanaaf haganaayyuu namoota baay'isaan baay'ee lakkoofsaanii malee afoo isaanii dhaabbatee hagattii tanaa dubbachuun. Adheenyu ka dubbatu namoota aboo gurguddaarra jiran bira dhaabatee nama regulaaridhis warri moldaa geggeessan ka olcitan fagoo jiran hin dubbatan. Haxum jedhan nama dhumatu ilaalaatiin ka haxum jedhanii ta'anii ittiin waldaan kiyyana jala akka hin diigamne waldaan maaliin katan. So kanneen qabannee yoo deemnu tokko qomoo safuu seera duudhaa kanneen qabannee yoo deemne akka erbee moofaa uffannee erbee haara'icha san fudhachuuf deemnu waan ta'eef ayyaanatti dhiyaachuu nu dhoorga. Ayyaanatti dhiyaachuu yoo dadhabne ammoo amantii kenna hafuuricha Kiristoosin bira waraabbannu san bira geenne akka waraabbannu amantii qabaannus jechuudha. Amanticha kenna san akka Kiristoosin bira ija jabinaan dhadhee waraabbannu kan nu dandeessisu ayyaanicha san.
ayyaanichi sun ammoo wantoota raaroo nu baadhannee deemnu kanniiniif maal jedha nutti dhiyaatu nutti nu dhiyeessu nu dhorku. By the way be grace is cubbuun ila cubbuun golloo duraan waaqaaf nama jidduu ture waan ta'eef cubbuun ka'ee be amma ayyaanatu ta'e ayyaanni suni golloo nuuf waaqa jidduu jiru be still be golloon ima jira gollichi ayyaana ta'e ayyaanichi maali you can go to God but that grace will make sure wanti waaqa bira dhatte si gubachiisu yoo sirra jiraat achis ittisa sillee waaqallee sillee gidduu galeeta ayyaanaaf ulfinaan guutamee dhufe Kiristoos foon ta'ee yoo jedhu nu jidduu fi nu waaqa gidduu taa'ee maal jedhu nu gara waaqaa deemnu wanti waaqa biroodhaan Museen sabni Israa'el bakka iddoo qulqulluu dhaqanii gubatanii dhumatan san akkas akka hin taane maal nu godhe nu ittisa nu fixu nu ittisa turaa isin jedha baradhaa ganaa daa'imman isin nyaadhaa quufaa mee jajjabaadhaa addaan baafadhaa koottaa jedhee nu ittisa warri ammoo argate dabarsaatuma fudhachiisaa deebisa kan akkasitti nu hundaa gara waaqaa nu geessuu irratti hojjeta. Kanuma jedhaanii wanti jedhu dhumarratti yoo yaa gooftaan saa eebbisu hunda dubbatteerta gaafii reefna gaafattillee amma asi argineerra kamni garuu namni tokkoyyuu harkaan isa hin qabne jedha amma asirratti isiisanillee akkasuma qabadhu amanuu diduu warra aboo qabaniiti. Amma asirra mata dura isaa Bible study irra jirra kootu jedhitti sorry amanuu diduu warra aboo qabanii naa'oon warri Yesuusitti ergaman maaliif ergaman haa qabaniif miti so deebiin ta gubbaa suni sababa kana hin qabne ka jedhamu sun amma asirratti maali naa'oon warri Yesuusitti ergaman gara lubootaa warra angafoota gara warra farisoota in deebi'an isaan immoo maaliif Yesuusis hin dhiyeessine jedhanii nama jar qabuun sun amma tanaa jecha innaa jarri kun warri ergame kun ilaalaat angafoota luboota warra angafoota gara warra farisoota in deebi'an amma isaan gara argitee warri kunniin isaan jarri ergame sun gara luboota warra luboota gara warra angafoota ta'an gara warra farisoota deebi'an maaliif Yesuusin hin dhiyeessine waan ta'eef jedhanii naa'ota in gaafatan jaratu gaafataa jecha naa'ooni akka namichi kanatti takka namni dubbatee hin beeku jedhanii ni deebisanii amma meelaal jarri kuni warra jarri kun ergatan yoo kana jennu akkuma nu beennu waan jarri kun godhan hojjetan malee waan biraan godhu jarri kun hojjetoota jara kanaati garutu afaan warraaf hojjetamuun waa'ee Yesuus Kiristoos ragaa ba'an. Amma haadhila maadhamma reef dubbii tokko dubbatteerta nu haadha hagamtu jarri kun hojjetoota warra kanaati ila amma jarri kun hojjetoota warra farisoota warra angoota warra lubootaati fidaa jedhaniin Yesuus Kiristoosin jedhanii garuu isanii maaliif Yesuusin dhiyeessine jedhanii naa'ota ni gaafatan. Naa'onni akka namicha kanaatti takkaa namni dubbatee hin beeku jedhanii deebisaniif bakka haadha ana ati mootummaa biyya keenyaa amma fakkeenyaa fi ummata keenya dhumaara ummatni keenya dhumataara sa'aatii kana ka fixaaroo ergamtoota fixaara mootummaan taa'ee ajajeetti lallabaacha. Maafi namoota kana ajjeefna tanii dubbatuu qabanii jecha mootii isa itti ergusan. Ajjeefna kunniin dhugaa irra maaranii kaa mirga ofii falmataaranii miti. Akka Yesuus dinqii hojjetaa waan qabda akka namicha kanatti akka namni dubbatee jedhanii deebisaniif. Kana irratti warri farisoota isa iyyuu karaa irraa
isin kaachirani isinuyyuu karaa isin kaachiseera. Warri aboo qaban keessaa yookiis warra risootaa keessaa tokkoyyuu isatti amaneeraaree jettiin seera Muusaan kenname hin beekne kana duwwaadha. Isaan immoo abaaramoodha jedhaniin. Niqoodimoos ani inni duraa gara Yesuusii dhaqe immoo warra Fariisotaa sana keessaa tokko ture. Inni seerri keenya aan isaa irraa waan inni hojjetus hin hubin namni tokkotti hin farachiisa isaanin jedheen. Amma argite waa wayii namicha amma inni illee guddaa isaan keessatti argite odoo afaan isaa keessaa waa hin dhagahin odoo waan tokko hin dhagahin seerri keenya hin farachiisa jedhee gaafate. Jennaan maal jedhaniin isaan inni yommus seerri keenya afaan isaa irraa hin dhagahin waan inni hojjetes odoo hin hubatin nama tokko hin farachiisa isaanin jedhe. Isaan garuu deebisanii ati immoo nama galiidha. Macaaficha qoriiti jedhanii. No, Pastor, dhiifama naa godhi. Sagaleen kee akka malee ciccitaara. Yoo overheatii ta'aa jiraate chaarjerii irraa buqqisi wanni. Okay. Yoo karra deemsi yoo laafaa jiraate hin dhufaa qoy. Okay, sorry. Freezy taate moo? Mee on. Freezy taate? Ammoo. Jarri isaan ergamsi namni kuni maal godhe? Namni akka isaa dubbate jira jedhanii gaafii gaafatan. Ija jabinnaan jecha. Kuni maal mul'isa? Haadhasi waa'ee Kiristoosiif jennee ati guddaa, ati jabaa, ati namanaati jechuun nuti. Deebee immoo gadaanee maal seerri keenya jedhaa jedheen immoo ka seera isaanii akkuma isaanii isaan cinaa taate. Jaratti maal jette jarri deebiin deebifteef isinuyyuu fudhatuun namichi nu dogoggorsiisuun oolu jedhanii. Namicha maal godhan? Atuu dogoggoruun oolu hin jenneen namichaan. Darrisa namichi isaanii wal cinaa deema barsiisa. Sii galee? Isa akkuma mijaadhaanii jechuudha. Nama bakka akkanaa keessaa namni akkanaa mandara akkanaa keessaa namni kaa'e jedhaniin. So namichi Naa'oof Niqoodimoos yaadni isaanii waluma dhiyaata jechuudha. Naa'otaaf Niqoodimoos. Jarattiin namni akkanaa waan dubbatu hin jiraa jetteen waan dubbatu hin jiraa jette. Inni illee deebiin immoo seera keenya keessatti ara'uun akkana jedhuun hin jiraa jennaan. Isa sana waa'ee seeratti isaanii waan beekan raajiin goona keessa inni qaban. Kaan immoo jatti immoo ati isuyyuu maaliif amma Niqoodimoos tuyyuu kana taateen itti ulfa wal cinaa deemti jarri maaliif inni barsiisa. Isa jarattiillee wooma hadha kun maal si fakkaata. Wooma hadha biyyiti lafaa istiraatejii gargaraatiin namaa deebiif. Bakka kanuma anuma jechuu barbaada. Kun walumaa galatti warri angooban warri
argitee Fariisootaan warri seeraan bulan warri wantoota gargaraman karaa istiraateejii isaan ittiin sanii jecha yookiin Kiristoos irraa badan jecha. Kanuma jechuu barbaadu eebbifami. Bakka fixuun dura takkatti mo'aa jedhee finna sa'aatiin atiinki kan keellee gaara na fakkaata. Ila waa'ee aboo san akkuma ati duratti jette amma waa'ee aboo yoo ilaalle warri aboo qaban diduu isaanii irraa ka jiru sani aboo sanii yoo entu itti kenne dura amma dubbiin laalamuu qabdu. Argitee? Isaan abooyii qaban argitee amma Fariisonni hangafoonni Yehudonni abooyiitu qaban aboo san waaqatu itti kenne miti. Aboo waan itti kenne saniin waa'ee dhimma Waaqayyoo galma hojjechuuf isa dhufe saniin mormaaran aboo itti kenname saniin. Isaan illee maal godhan ofii gaditti warra hojjechiisanitti aboo kennaniiti Kiristoositti ergan naa'ota isaanii. Naa'onni isaanii dhaqanii dadhabanii deeman tuquun dandeenyaman. Aboodhuma Yehudonni Fariisonni naa'ota ofiitti kennanii isatti erganii saniyyuu eentu isaanii kenneedha amma duuba dubbii garagalchine yoo ilaalu. So waa'ee karaarraa kaacha'utu kun amma kan mul'isu gabaabumatti yaadaan gargar ba'uun kan dhufu mul'atas ta'ee aboo jalqama Waaqayyo Yesuus Kiristoos namoota ofiif fo'atetti kenname sanirraa kaacha'anii adeemsa jireenyaa adeemsisuu irraa ka'utu yaada garaagaraa uuma. Yahudaa tokko jaara dhattee yoo laalte yoo dubbiste maal jedha sitti fakkaate waa'ee ergamoota waaqarraatu aboo itti kenname san aboo isaanitti kenname irraa goranii akka fedha ofiitti warri deeman funyoo bara baraatiin hidhamanii lafa jalatti darbatamaniidha. Argitee nullee hadha aboo nu kenname jira. Aboo sanirraa fottonnee gaafa deemne nullee karaa abaarsaa sanirra deeman. Jarattiin saniifuu maal jette si fakkaata? Warri sun warra abaarsaati jette. Warri abaarsaati jedhan gin isaanii bakka abaarsaa ka dhaabatee namoota nagaatiin warra abaarsaa jedhaaru. Dubbiin achirra dhumatti galatoom. Eebbifame gooftaan eebbifadhu fixe ittiin maatiin kenna deema haa baran. Akka ishee kan nagaan inni akkasuma irratti xumurraa qorannaa macaafa qulqulluu kenna Yohaannis boqonnaa 7 torbee itti aanu 8 irratti aga ol geennutti Waaqayyo nagaan nu tursiisu kadhadhee cufaani. Yaa Waaqayyo gooftaa kennaa ati eebbifame. Dubbii kan keessa qulqulluu kana nu nyaachiftee ufii keetiin wajjin taatee hafuura keetiin ayyaana keetiin nu geggeessiteertaa ulfaadhu. Dubbii kana dubbannee galataaf ulfina keetiif akka dhaabanu nu gargaari. Iddoo qulqullummaa iddoo ulfinaa keetti argamnee ija jabinaa sibira waan waraabbachuu qabnu akka waraabbannus yaa Waaqayyo ati nu eebbisi. Waan kana gootuuf ulfinni bara baraa maqaa Ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin siif haa ta'u. Ameen.